Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhaabbata Injender Heelz waliin ta'uun haala fayyaa haadholii fi daa'immanii eeguun danda'amu irratti ogeeyyii fayyaaf Adaamaatti leenjii kenne. Saganticha irratti hooggantoonni ogeeyyiin fayyaa godinaalee fi magaalota adda addaa irraa hirmaataniiru. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti Daarektoreetii Fayyaa haadholii daa'immanii fi dargaggoota obbo Abbabaa Baqqalaa kaayyoon sagantichaa haadholiif yeroo da'umsaa fi da'umsaan booda tajaajila barbaachisaa ta'e haala kennuun danda'amu irratti hubannoo ogeeyyii cimsuuf ta'uu dubbatan. Haawwan dhaabbilee fayyaa keessatti da'an tajaajila guutuu ta'an jechuudha. Da'umsaan boodas tajaajila isaan barbaachisu kan akka karoora maatii akkasuma immoo kan hordofii deeggarsa erga da'anii boodas taasifamuu fi da'umsa irrattis immoo tajaajila isaan barbaachisu akka isaan hin dhiigne yeroo baay'ee haawwan erga da'anii booda dhiiguudhaan kan lubbuu isaanii darbu haawwan du'an keessaa baay'een isaanii kan argisiisu da'umsa booda dhangala'aa dhiigati waan ta'eef innis itti siquudhaan yookaan kiloozilii hordofuudhaan tajaajila akka sirriitti kennanidha. Walumaa gala walitti dhiinsa tajaajila fayyaa dholee daa'immanii talaalliidhaanis kaaniinis walitti qabamee kennamu haawwan dhaabbilee fayyaa dhufan tajaajila guutuu ta'an hundasaa akka argatan jechuudha. Battalatti hundumasaa akka argatanidha. Irra caala immoo da'umsa booda tajaajila haawwaniif barbaachisu karoora maatii akkasuma hordofii deeggarsa da'umsaan booda tajaajila kennamu. Kanaannichaatti buufataaleen fayyaa 1450 fi hospitaalonni 120 jiraachuu himanii karoora maatii mirkaneessuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu himan. Buufataalee fayyaa 1000 gara 450tti dhiyaatantu jira. Hospitaalonnis akkasuma gara 120 olii kan jiranii hunda keessattuu hin hojjetama. Kun garuu kanarraa dhaabbilee fayyaa da'umsaan guddaa qabanii keessaa filatamanii jechuudha. Keessaa filatamanii keezloodii isaanii guddaa waan ta'eef jara kanarratti sirriitti hojjenne dhawaata kaanitti iskeelaappi godhuudhaaf yookaan babal'isuuf walumatti hunda keessattuu hojjetama garuu raawwii isaanii gadi aanaadha. Amma hojiiwwan hojjetamanii raawwiin gadi aanaadha. Kanaaf raawwiin guddisuun akka danda'amu da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti qaban guddaa warra ta'anirraa calqabne raawwiin isaanii amma 10, 15 maalirra kan jiran hin jiru. Gaafa garuu deeggarsa adda addaatiin jechuudha. Deeggarsa hordofiidhaan gamaggamuudhaan akkasuma akka irraa kan ammoo beeksisuudhaan gaafa calqabdu parsantii 60, 70, 80 irree warri caalanii jiru jechuudha. Armaan dura marsaa lammaffaadha kun ammoo dhaabbileewwan fayyaa amma har'a filatamanii calqabsiisa irratti irra hirmaatan kun marsaa lammaffaadha. Marsaa tokkoffaarra warri turanii isaan irraa barumsa barameen jara kana irratti sirriitti hojjetame kaan ittis babal'isuun hin danda'ama jechuudha. Akka isaan raawwii isaanii hundi guddaan isaa tokko qindoominaan intigireeshiniidhaan tajaajila achi keessatti kennamu haawwaniif daa'immaniif kennamu san qindeessuudha. Kophaa kennamuurra qindeessuudhaaf jechuudha. Haawwanis kan barbaachisan daa'immaniifis kan barbaachisan. Ammas noormaalii hojii namoonni akkasitti hojjetamaa garuu irra piraktikaal yookaan gochaan sirriitti argisiisuudhaaf jechuudha. Qindeessaa sagantaa dirree dhaabbata Injender Heelz obbo Daddafoo Tashitaa dhaabbatichi rakkoo fayyaa fi du'aatii haadholii wayita da'umsaa mudatu hir'isuuf meeshaalee yaalaa guutuu dabalatee hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu himan. Tajaajila kenniinsa karoora maatii irratti naannoo yookaan bakka mijataa ta'e uumuu. Inni sadaffaa immoo tajaajila karoora maatiitiin dabalatee tajaajiloota barbaachisaa ta'e taawwan illee saffisiisuun du'a haawwataatiif daa'immanii jenna kana xiqqeessuu ni dandeenya jennee kaa'amannu akka dhaabbataatti jechuudha. Hojiin keenya baay'een kan xiyyeeffatu qaroomina dandeettii hojjetaa fayyaa cimsuu irratti kan xiyyeeffatu. Kanaaf adda duree kan ta'an warroota bakkoota tajaajila da'umsa duraa tajaajila da'umsaatiif da'umsa boodaa irratti hojjetan ogeeyyii fayyaa irratti akkaataa sakatta'insa geggeessineen keessattuu qaroominni yookaan gargaarsi nu kennu kun gargaarsa bakka dhidhimna jiru san guutuutii jechuudha. Isa keessatti rakkoo qaroomina yookaan dandeettii yoo jiraate bakka san guutuu irratti dandeettii cimsuu irratti ogeeyyii fayyaatiin kennina jennee jirra. Kanaaf akkuma dura ibsisan hojjettoota gara 11,000 olii leenjifnee jirra. Isa keessaa immoo Oromiyaatti yoo dhufnu harki caalaan Oromiyaa keessaa jechuudha. Maaliif dhaabbata 300 keessaa gara 81 waggoota lamaan duraatti akka jennu Oromiyaa keessa waan harka 100 keessaa harka 27 Oromiyaa keessa waan jiruuf irra daran kan jiru illee hojjettoota Oromiyaa keessa dalaganii jechuudha. Inni lammaffaa tajaajila kennamu cimsuuf dhiyeessiin barbaachisaa jechuudha.
Kanaafuu akka Oromiyaa keessatti fudhanne keessattuu tajaajila karoora maatii bal'isuuf yookaan ammoo jajjabeessuuf kan gargaaran kiitii adda addaa kenninee jirra jechuudha. Oromiyaa keessa yoo fudhatte gara 2,000 kan ga'u kiitii kenninee jirra. Ogeeyyiin fayyaa gama isaaniitiin rakkoo fayyaa haadholii fi daa'immanii ittisuuf karoorri maatii murteessaa ta'uu himanii kana milkeessuuf kunuunsaa fi eegumsa irratti xiyyeeffannoon ni hojjanna jedhan. Du'aatii haadholii xiqqeessuuf karoorri maatii shoora guddaa qaba. Kanaaf karoora maatii kana akkamitti qindeessinee sagantaa da'umsaa kana duuka waliin qindeessinee integreet godhamee hojjetamuu danda'a kan jedhu irratti amma kan hubannoo fudhataarru gara godinaatti gaafa deebinu waan asirratti arganneen nuti dhaabbilee nuti qabannee dhufne xiqqoodha. Akka godinaatti garuu buufata fayyaa 120 hospitaala 8dha kan qabnu. Dhaabbilee qabnu kanarratti hamma ta'e filannee nutis haala kamiin hubannoo asirraa arganne deemnee haala kamiin waliin qindoofne dhaabbata kana duukas haala kamiin akka waliin hojjechuu qabnu deemnee kanarratti kan filannee deemne. Du'aatii haadholii fi daa'ima irra ga'u xiqqeessuutiif karoorri maatii murteessaadha. Karoora maatii keessatti yommuu yeroo ammaa kana missed opportunity yookaan immoo haadholiin karoora maatii osoo argachuu qabanii osoo hin argatiin kan hafan yeroo da'umsaa fi da'umsa booda kan kennamuu qabu jechuudha keessattuu hanga waggaa tokkotti. Inni kun immoo anillee keessatti waan hedduu hubadhee immoo achi galee ogeessa daka jiru wajjiniin hojii maal waliin qindoomni akkamitti hojjechuu qabna akkamitti sagantaa kana cimsinee keessattuu haadholii achi jiran sana daa'ima achi jirtu sana lubbuu hambisuu keessatti dhaabbanni kun nu deeggare erga nu bira jiraate nuti immoo carraa kanatti fayyadamnee hojii baay'ee hojjennee karaawwii keenyas fooyyessinu carraa nu ta'a jechuudha.